Nagaan Waaqayyoo Abbaa keenya, nagaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, nagaan Hafuura Qulqulluu haalaaf bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni keenya bakka garaagaraa biyya garaagaraa teessanii kan hordoftan akkam jirtu nagaa keessaniin isiniin jechuu jaalladha. Amma gaan yeroo garaagaraatti sagalee Waaqayyoo isinii qabadhee isinii wajjiniin deddeebi'uu eegaleera. Ammas kunoo deebi'ee dhufeera. Waaqayyo na gargaaree isinis lafa jirtanitti baga nagaa taatanii anis nagaa koodha. Egaan guyyaa har'aa kanas sagalee Waaqayyoo yeroo itti walii wajjiniin barannu hin ta'a. Daqiiqaa Waaqayyo nuuf laatee yeroo Waaqayyo nuuf eebbise keessatti Waaqayyoon walii wajjiniin dubbii isaa hin baranna. Gooftaan yeroo hafe nuuf haa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo macaafa Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kaasnee walii wajjiniin yeroo itti ilaallu ta'a. Dubbii kana kan barreesse Phaawulosidha. Mee dhaqeen isinii dubbisa akkas jedha. Kanaa achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana keessa seerratan maccaa hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti fudhadhaa. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa jedha. Sagalee kana akka Waaqayyoon itti dubbatuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa keenya eegdee yeroo kanaan waan nu geesseef maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Si galateeffanna hundumaa irratti yoo rakkannes yoo argannes yoo dhabnes yoo gammannes yoo gaddines guyyaa hundumaa situ jira. Bara jireenya keenyaa keessaa kan biraa tokkollee qooda hin qabu. Har'a ga'uu keenyaaf sababni hangafaasidha. Siin alatti jiraannee har'a hin geenye. Mootii guddaa, mootii ulfinaa, mootii Saalem si galateeffannaa galanni bara baraan siif haa ta'u. Aniif dhaggeeffattoonni kun yaa Waaqayyo maqaa keessa qulqulluu hin galateeffannaa si haa galatu. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Ammas kunoo fuula kee dura jirra. Tu si galateeffannu cubbuu keenyaaf yakka keenya irra daddarba keenya akka ati nuuf dhiistuuf si kadhanna. Dhiigni qulqulluu ilma kee fannoo irratti dhangalee cubbuu keenya hundumaa itti dhiqee nu haa qulleessu. Araarri kee fayyinni kee naannoo jireenya keenyaa hundumaa haa buufatu. Yeroo kanaa kaasee humni kee samiirraa nuuf haa dhufu. Hubannaa dubbii keetii akka argannutti yaa Waaqayyo ulaan bantii Waaqaa ittisa hafuura keetiin nurratti haa banamu. Karoora keetiin ala yaada keetiin ala kan nutti darbatamu humni dukkanaa, humni qilleensa keessa socho'u, lafa jala kan socho'u, lafarra kan adeemu, humni hafuura hamaa, humni hafuura seexanaa, hafuura dukkanaa biraa kan ergamu kamillee sagalee kee kana duraa kan hidhame haa ta'u. Qilleensicharraa laficharraa kan rukutame haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin sagalee kee nutti dubbadhu, nu barsiisi, nu hubachiisi, yaada garaa keenya fayyisi, qalbii keenya, jireenya keenya fayyisi. Sagaleen kee fayyisaadha, dubbiin kee fayyisaadha. Karaa dubbii keetii sagalee kee isa dhugaa nu biraan ga'ee nu jijjiiri. Waan kana gootuuf si haa galatu. Yeroo hafe nuuf eebbisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Walumaa wajjiniin itti fufnee sagalee Waaqayyoo yeroo itti walii wajjiniin ilaallu ta'a. Waaqayyo baay'ee isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Ani gaan maqaa koo akkuma kanaan dura isinitti himee maqaan koo tajaajilaa wangeelaa kanan ta'ee Raajii Mitikkuu Olumaan jedhama. Waaqayyo maqaa kanas kan inni naaf laate baruma kana keessa Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Waldaan koo waldaan kiristaanaan irraa tajaajilu muudama naa laattee jennaan itti waamame. Guyyoota bara gara dhumaa kana keessa maqaa kanaan waamamuu fi yookiis itti owwaachuudhaaf yeroo itti baay'ee nama sodaachisu keessa jiran yaa obboloota koo. Bara kana keessa Waaqayyo raajota hedduu nuu kaaseera. Lallabdoota ergamoota baay'ee nuu kaaseera. Dubbii Waaqayyoo kan nuun gaan baay'ee nuu kaaseera. Akkuma kana immoo kan soban, kan hatan, kan ejjan, kan hamatan baay'ee kaa'anii jiru. Isaan kanarraas bakka jirtanitti akka of eeggattan ergaa koo isinii dabarsuun barbaada. Egaan sagalee Waaqayyoo mata duree mo'uu akka dandeessutti mata duree jedhu walii wajjin ilaalla. Mo'uu akka dandeenyutti maal goona kan jedhu walii wajjin
waan ilaalluuf ergaa kana kan nuyi ilaallu asuma ergaa Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17 kan jiru gidduu dhaabbanne walii wajjiniin ilaalla. Moo akka dandeenyutti maal gochuu qabnaa kan jiru walii wajjin ilaalla. Akkas inni itti hofdee qabxii tokko lama jennee itti laachuudhaaf dhaloonni moo'icha gonfachuuf maal gochuu qaba? Mo'uudhaaf maal gochuu qaba? Waan keessa darbu qaba, waan shaakalu qaba, waan hojjetu qaba. Akkasumatti moo'ichi hin argamu. Caljanii ta'anii moo'ichi hin argamu. Afaaniin dubbatanii moo'ichi hin argamu. Waan muraasaan socho'anii moo'ichi hin argamu. Moo'ichi kan inni argamu karaatu jira. Karaa sana immoo har'a walii wajjiniin ilaalla. Isa jalqabaa dhaloonni mo'uudhaaf maal gochuu qaba isa jedhuuf isa hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaatti dubbatu dhaga'uu qaba. Waan hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaatti dubbatu hin dhaga'a dhaloonni taanaan moo'icha qaba. Ati sarara akkasan siin jedha. Mo'uu akka dandeessutti isa hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaatti dubbatu dhaga'i. Mo'uu kan dadhabeef namni, mo'uu kan wallaaleef namni, mo'ichi kan harkaa kufeef namni, manaa ba'ee kan inni karaatti hafuuf namni isa hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaatti dubbatu hin dhaga'u. Hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaatti waan dubbatu qaba. Hafuurri qulqulluun ergaa qaba waldaa kiristaanaatiif. Dhaqnee ilaalla walii wajjiniin. Akkas jira sagaleen Waaqayyoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 7 walii wajjin dhaqnee dubbifan. Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa mo'uuf muka isaa isa nyaatanii jiraatan isa jannata Waaqayyoo keessa jirutti nyaachuun hin kennaaf kan jedhudha jedha. Ila dhaggeeffadhaa. Isa mo'uuf jedha. Isa mo'uuf muka jannata keessa jiru isa nyaatanii jireenya kennitu kennamaaf jedha. Inni kun kan inni kennamuuf eenyuuf? Warra isa hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaatiin waan hafuurri qulqulluun jedhu dhaga'anidha. Waan hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaatiin jedhu dhaga'aa jirtaati. Waan hafuurri qulqulluu waldoota kiristaanaatiif ergu dhaga'aa jirtaati. Waan hafuurri qulqulluun jedhu dhaloonni dhaga'aa jira. Waan hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaatti dubbatu, waan hafuurri qulqulluun tokkummaa amantootaatti dubbatu dhaloonni dhaga'aa jira. Dhaga'aa jira. Dhaga'aa jira. Waaqayyo nu haa fayyisu. Ilaa waa tokkoon isitti dhaggeeffadhaa. Waa'ee waan dhaga'u. Jireenya dhala namaa keessatti dhalli namaa waan sadii beekuu qaba. Tokko inni jalqabaa dhaga'uudha. Dhaga'uun amantii fida. Yoo hin dhageenyu ta'e waa'ee amantii beeka jechuun hin jiru. Ani nan amana jedhu namoonni tokko tokko. Waldaa ta'e ani waldaan hin dhaqu malee ani baay'ee amaneera. Ani manaa bahee hin beeku, raajota kadhachifadhee hin beeku, lallabdoota kadhachifadhee hin beeku, luba kadhachifadhee hin beeku, waldaa dhaqee hin beeku malee ani baay'ee amaneera. Eenyuun amanta? Maal amanta? Amantiin kan inni argamu dhaga'uurraati. Wanti dhaga'an waan dhaga'an amanu. Dhageettiitu amantii fida. Inni kan biraan jireenya dhala namaa keessatti amantiin immoo ofiidhuma isaatii humna fida. Humni tokko kan inni namaa dhufu amantiirraati. Namni yoo amane malee hafuura hamaa isa amanu, Waaqayyoon isa amanu, hamma amanutti humna sana hin argatu. Warri hafuura xinqolaadhaan hojjetan yoo amanuudhaa baatan, yoo amanuudhaa hafuuricha amanuudhaa baatan humna hafuuricha hamaarraa dhufu hin argatan. Warri Yesuus Kiristoosittis amanan yoo amanuudhaa baatan, yoo Yesuusitti guutummaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaa baatan humna Yesuus keessaa dhufu hin argatan. Namni kan inni amaneera jedhee humna dhabee karaa irratti mucucaatee kufuuf maaliif? Yesuusiin maqaa isaatti waamamee kan inni kufuuf maaliif? Hin amanne guutummaa guututti itti namanne humna Yesuus keessa jiru fudhachuudha hin dandeenye. Irraa dhaggeeffadhaa. Dhaga'uun amantii fida. Amantiin immoo humna fida. Humni immoo mo'icha fida. Haleluuyaa. Hin amantaa humna argatta. Eenyurraa? Yesuus Kiristoos irraa. Yesuus Kiristoosiin namni baay'een akka inni itti amanu Yesuus Kiristoos jireenyuma bara baraa qofa naa laatee dhiisaa jedhee amana. Tokko tokko immoo buddeenuma naa laataa jedhee dhiisee amana. Tokko tokko immoo birrii manaa laataa jedhee, tokko tokko immoo haadha manaa naa laata, abbaa manaa naa laata jedhee amanee dhiisa.
Yesus Kristos waan hundumaa kenne sabab obboloota ko Yesus waan hundumaa kenne waan tokko kenne waan tokko innis waan hundumaa kennuu danda'a Yesus. Ilaala dhaga'uudhaan amantiitu dhufaan isiniin jedhe amantiidhaan immoo humnatu dhufaan jedhe humna keessa immoo mo'ichatu jira moo akka dandeessutti maal gochuu qabda ree jalqaba isa hafuurri qulqulluun dubbatu dhaga'uu qabda waan hafuurri qulqulluun dubbate dhageessetta taanaan amantiin si keessa jira hafuurri qulqulluun Yesus keessaan dhufa Yesus Kristos Waaqayyo abbaa biraa dhufe biyya lafaa kanaaf gatii cubbuu isaa erga du'e erga fannifame erga du'e erga awwaalame awwaala diige erga ka'e gara mirga Waaqayyo abbaa erga dhaqee taa'e mirga Waaqayyo abbaatii hafuura qulqulluu erge hafuurri qulqulluun inni dhufe kun warra Yesuusitti amananiif dhufe jalqaba. Haalleluuyaa. Warra Yerusaalem jiran warra walitti qabamanii Yerusaalemitti walitti qabamanii eeggachaa jiraniif dhufe warra Yesuusiin ol ba'eera waan isinii erga dhaqeen humna isinii erga Waaqayyo biraa warra jedhe biraa Yesuus Kristos jaraaf erge hafuuricha hafuurri qulqulluun warri hafuura qulqulluu fudhatan kun humna hafuura qulqulluu kanaan socho'uu eegalan wangeela lallabuu eegalan adeemuu eegalan hojii ergamootaa boqonnaa 2 tokkorraa kaasnetti ni gaa ilaaltan. Humna maqaa Yesuusin lallabuu eegalan maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurota hamoota iyyisisuu eegalan kanaaf iyyuu hojjechaa jirta yoo ta'e mo'uu yoo barbaadde barachaa jirta yoo ta'e mo'uu yoo barbaadde daldalaa jirta yoo ta'e mo'uu yoo barbaadde qotaa jirta yoo ta'e mo'uu yoo barbaadde hojii biyya garaagaraa keessa deemtee hojjechaa jirta yoo ta'e mo'uu yoo barbaadde tajaajilaa jirta yoo ta'e mo'uu yoo barbaadde waan hafuurri qulqulluun jedhu isa inni waldaa kiristaanaatti dubbatu isa inni sitti dubbatu dhaga'i waldaan kiristaanaa tokko siidha isin mana qulqullummaa Waaqayyooti jira waan ta'eef mana qulqullummaa Waaqayyoo immoo yoo xureessitan isin dhuguma hin baddu manni qulqullummaa Waaqayyoo tokko siidha kanaaf iyyuu hafuurri qulqulluun sumatti dubbata hafuura qulqulluu dhaga'i yoo hafuura qulqulluu hin dhageenye mo'icha hin qabdu hin barbaadda garuu hin dhamaata garuu hin jiru dhaba'uudhaan qofa hin argamu mo'ichi dhaga'uudhaan dhufa dhaga'uudhaan amantii dhufa amantii keessa humnatu jira humna keessa mo'ichatu jira ameen isa kana Waaqayyo har'a siif laatu kanaaf iyyuu dhaloonni mo'uudhaaf hafuura qulqulluun isa inni dubbatu dhaga'uu qabaa jechuudha inni kan biraan dhaloonni mo'icha gonfachuudhaaf dhugaadhaan mudhii isaa hidhachuu qaba dhaloota dhugaadhaan mudhii isaa hidhatu barbaada Waaqayyos yoo dhugaadhaan mudhii kee hidhatte mo'ichi sitti dhiyoo jira yoo dhugaadhaan mudhii kee jabeessite hidhatte mo'ichi guyyaa ati itti mo'attu sitti dhiyoo jira ila dhaggeeffadhu ergama Phaawulos warra Efesoonii barreesse boqonnaa 6 lakkoofsa 14 dhaqnee dubbifanna dhaggeeffadha egaa akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa dhugaadhaan mudhii keessan maal godhaa jabeeffadhaa yoo dhugaan nutti hin jiraanne mudhii keenyatti hin barbaanna garuu hin arginu faarfachuu hin danda'ama lallabuu hin danda'ama dhugaan sitti hin jiru taanaan mo'icha miti ati kufuu dhiyoo mucaattee deemsarraan gadee deemaa jirtu yeroo ammaa kana keessa nama baay'een of sosobas ani cubbuun qabu kan jedhu inni soba of sosoba sagalee Waaqayyo dhaloota of sosobu dhugaan kan keessa hin jirre sobaan kan mudhii isaa hidhate raajii sobaa kan raaju buddeena sobaaf kan adeemutu jira Waaqayyo har'a mudhii kee dhugaadhaan sii fayyadu mo'icha argachuu barbaadda mo'uu akka dandeessutti dhugaadhaan mudhii kee hidhadhu dhaloonni dhugaadhaan mudhii isaanii hidhatan ni mo'u bara mo'u addunyaa kana keessa waan dhaloota raasaa jiru kana mo'u dhukkuba mo'u dhibee mo'u ari'atama mo'u sodaa mo'u yaaddoo mo'u jawwicha mo'u hafuura bara dhumaa mo'achuu danda'u yoo kana hin taane mo'ichi hin jiru yaadattu yoo ta'e macaafa moototaa isa lammaffaa keessatti hidhattanii gaafa ilaaltan raajota 400 fi Miikiyaas nama jedhamu argina raajonni 400 dhaqanii himmootaa gara Raamoot Giiliyaaditti ol ba'i jedhaniin mooticha Ahaabiin Yooshaafet garuu akkas jedhe nama tokkotu hafe jedhe nama tokko nu waami namni dhugaatti waama dhugaa tokko nutti himu hin jiru jedhe Miikiyaas garuu gaafa dhufu akkas jedhe ani isa namni raajuu hin danda'u isa Waaqayyo natti murraaja isa hafuurri qulqulluun naan jedhu dubbadha dhugaa dhugaadhaan mudhiin isaa hidhame raajii dhugaadhaan mudhiin isaa hidhame baay'een Raamoot Giiliyaadiin dhaqi himmoota simmoosisa siin jedhe Waaqayyo jedhu garuu Waaqayyo achi keessa hin turre
obboloota koo waan isitti ma ergaan isinii qabaan dhaggeeffadhaa dhugaadhaan mudhii keessa hidhadhaa mo'ichi jira akkas jedhee dhaqee Miikiyaas gara lola kanaatti tochol hin bayinaa hin mo'amtu jedheen sababii inni akkas jedheef qabeeyyiisise mootichi warra sobaa fudhatee gara Raamoot Gili'aaditti gaafa ol ba'u dhaqee hin kassare hin waraaname hin salaphate hin qaana'e duwwaa gale lola diinaatiin mo'ame Waaqayyo nu haa oolchu kanaaf iyyuu dhugaadhaan mudhii keenya yoo hidhannee mo'ichi keenya dhiyoo jira ilaa inni lammataan mo'uu akka barbaadda jireenyi kee mo'uu barbaadda tajaajiltee mo'uu barattee mo'uu daldaltee mo'uu barbaadda taanaan inni sadaffaan qabxiin kun sadaffaan qajeelummaa uffattee dhaabbachuu qabda yoo qajeelummaa uffachuudhaa baatte siif wayyoo dhaloota jal'inni keessa guute dhaloota jal'aa deemsisaa jal'aa dubbiinsaa jal'aa jireenyisaa jal'aa haasaansaa jal'aa hojiinsaa jal'aa kana keessaa baatee yoo qajeelummaa uffattee dhaabatte hin moota ilaa akkasa dhaggeeffadhaa lakkoofsuma 14:14 irratti qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa raafamaa hungulaalamaan jedhu qajeelummaa akka madda sibiilaatti madda sibiilaa jechuun laphee irratti uffatama loltoonni jajjaboon kan isaan ittiin laphee isaaniirraa balaa ittisan jechuudha kanaaf iyyuu qajeelummaa akka madda sibiilaatti maal godhaa uffadhaa dhaabadhaa qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffattee taanaan dhugaan sitti himaa mo'ichi kee dhiyoo jira himmoota dhuguma lafa mul'ata kee hin geessa danqaatu natti baay'ate mul'atallee qabaa ergaallee qabaa waldaa keessaa na danqu akkas na godhu hiikoo qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhu danqaan waldaa keessaa mitiiti otuu kumni kumaaf kitilaa kee iyyuu sin daangessu dhugaa mudhii keetti hidhadhu qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhu mo'uu ni dandeessa yoo kana hin taane garuu mo'uu mitiiti ittuun dhiyaattu har'a waan sitti maal dhaggeeffadhu mo'uu akka dandeessutti dhugaadhaan hidhadhu mudhii kee dhaloota sobaa kana keessaa ba'i jireenya sobaa kana hafuura sobaa kana hojii sobaa kana keessaa ba'i keessaa siyaa baasu Waaqayyo malee keessaa siyaa baasu obboleessa keessaa siyaa baasu mandara sobaa keessaa qe'ee sobaa keessaa qe'ee hannaa qe'ee sobaan guute keessaa qajeelummaan kan kee hin jirre jal'inni kan kee guute keessaa Waaqayyo harka kee qabee butee keessaa siyaa baasu ameen jedhadhu adaraa kanuma siidhaama akkasidha qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhuuti dhaabadhu siin jedha qabxiin koo sadaffaan inni arfaffaan wangeela nagaa jedha wangeela nagaa lallabuudhaaf qophaa'ii siin jedha wangeela nagaan yoo isaaf qophoofte malee wangeelli nagaadha wangeelli kun balaan kaasu wangeelli kun qe'ee hin jeequ wangeelli gaa'ila hin diigu wangeelli biyya hin diigu wangeelli aadaa hin diigu wangeelli safuu hin cabsu wangeelli kaayyoo namaa hin diigu wangeelli nagaadha si jalaa bade malee nu jalaa bade dhaloota kana jalaa bade waldaa seenaa jalaa haguugame malee wangeelli wangeela nagaadha haleluuyaa wangeela nagaa akka kopheetti kaawwadhaa ilaalaa Phaawulos dhaggeeffadhaa akka nama kophee kaa'ateetti jala lakkoofsa 5 irratti wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaafis qophaa'edha wangeela nagaa haleluuyaa wangeela nagaa kan lallabuudhaaf qophaa'aa jedha diilaayyaanaa maasiyaa wangeela nagaa kana isa nagaa kennu hojjetan nagaa daldalan nagaa adeeman nagaa karaa hundumaa nagaa isa kennu kana lallabuudhaaf maal godhaa jedha qophaa'aa jedha wangeela nagaa fudhatee baa mo'uu barbaadda taanaan wangeela nagaa fudhadhu ba'i mo'uu barbaadda taanaan wangeela nagaa fudhadhu ba'i inni shanaffaan amantii akka gaachanaatti qabadhaa amantiin akka gaachanaatti qabatama namni yoo amantii akka gaachanaatti qabate mo'uu danda'a har'as ati mo'uu kan dandeessu maatiin kee mo'uu kan danda'u jireenyi kee mo'icha kan inni argatu amantii akka gaachanaatti yoo qabattedha ilaa akka sira sagaleen Waaqayyoo mee dhaqeesii dubbisan dhaggeeffadhu kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa isaan xiyya isa hamaa sana isa warra boba'aa adeeman dhaamsuu ni dandeessu jedha amantiidhaan amantii akka gaachanaatti yeroo qabattanidha xiyya isa boba'aa adeemu isa kam isa hamaa xiyya hamaatu jira jechuudha waan nama miidhu hamaatu jira jechuudha waan gadi sitti gadhiifamutu jira jechuudha waan siloolutu jira jechuudha lakkoofsa 10 irraa kaastanii gaa dubbistan ilaa akkasina dhaggeeffadhaa gara horiisaatti haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanittidha mi'a lolaa isa kan Waaqayyoodha waan amma sitti mukun kanatti ittiin loltee mootu mi'a lolaa isa kan Waaqayyoodha mi'a lolaa isa kan namaa miti
Mi'a lolaa isa kan biyya lafaa miti. Mi'a lolaa isa namni ittiin dhaadatu miti. Mi'a lolaa isa namni ani qaba siin jedhu miti. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyo. Amantiin gaachanadha. Haleluuyaa. Gaachanni dhugaan amantiidha. Yoo hin amanatta ta'e dhugumaan amantii yoo qabda ta'e amantiin kee xiyya boba'aa deemu. Isa hamaa, isa balali'aa deemu, isa nama gubu, isa namarra bu'ee nama gubu, isa nanqa namaa jijjiiru, isa bifa namaa geeddaru, isa bifa namaa balleessu, isa bifa namaa gurraacheessu, isa maqaa namaa gurraacheessu, isa ofirraa deebisuu dandeessa. Har'a ergaan sii qaba. Haadha koo obboleessa koo firoota koo lafa jirtanitti sagalee kana dhagaa kan jirtan ergaan sii qaba. Xiyya boba'aa adeemu kanatti ittiin dhaamsitu amantii akka gaachanaatti qabatteetti. Amantiin siif gaachana. Kanaaf iyyuu amantiin mi'a lolaa Waaqayyoo akka ta'e beeki. Mi'i lolaa Waaqayyoo dhugaadha, qajeelummaadha, wangeela nagaadha. Mi'a lolaa Waaqayyootti isaan kun amantiidha. Itti fufiinsii sitti dubbadha dhaggeeffadhu. Fayyina akka gonfoo sibiilaattidha. Fayyinni mataatti godhama. Amantiin harka irratti godhama. Gaachana waan ittiin ofirraa qolanidha. Waa'ee gaachanaa keessumaa warra afaan Oromoo dubbata itti himuun badaa hin barbaachisu. Oromoon gaachanaan lola waan ta'eef. Gaachanni biyyoota eessaa keessatti iyyuu beekamaadha. Gaachanni kan ittiin xiyyaamaa ofirraa deebisanidha. Bodee kan ittiin ofirraa deebisanidha. Gaachana tolchuu keessatti warra loltuu gaafachuu dandeenya. Loltuun meeshaa waraanaa qopheessa. Inni gaachana jedhamu kun isa ittiin ofirraa deebisanidha. Harka irratti godhama. Mudhii keessanitti akka sabbataatti dhugaadhaan hidhadhaa'edha. Qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaa'edha. Amantii akka gaachanaatti inni kan biraan fayyina akka gonfootti mataatti godhama fayyinni. Fayyinni kun eenyudha? Iyyesuusidha maqaamti isaa. Fayyinni kan keessaa argamu maqaan fayyinaa gonfoon fayyinaa nuuf Iyyesuusidha. Iyyesuusin mataarraa qabaatteetta taanaan mo'uu dandeessa. Mo'uu akka dandeessutti fayyina akka gonfootti mataa keetti baadhu. Nuyi wayyaa marree mataarra keewwanna miti fayyina. Nuyi waan biraa mataarra keewwanna miti. Mataa keenyarra fayyina jira. Fayyinni mataatti nuyi baannu immoo Iyyesuusidha. Mataatti baadhaa jechuun ol fuudhaatii mataarra kaadhaa jechuudha. Bifa itti godhaa yookiin immoo qaama itti godhaati asirra kaawwadhaa jechuudha. No. Yaada sammuun kee Yesuusin abaatu. Fayyina abaatu. Sammuu fayye. Yaada sammuu fayye. Xiinsammuu fayye. Ilaalcha fayye. Baadhuu adeemi jechuudha. Ilaalcha fayye. Ijaani kanatti ilaaltu. Yaadaani kanatti ilaaltu. Sammuudhaani kanatti waa xiinxaltu. Yaada sammuun kee kan isa fayyaa baadhaa deemaa mataatti malee sibiila fuudhaa mataarra kaadhaa nuun hin jenne nuun. Yookiin immoo waan amantii keessan ibsu waama tokko itti godhaatii masqalii itti godhaatii yookiin mukarra kaa'aatii yookiin immoo waama tokko faashinii godhaatii mataarra kaadhaa nuun hin jenne. Fayyinni keenya Iyyesuus akka Iyyesuus nu fayyise sammuun kee abeeku. Sammuutti fayyina baattee deemuu kan dandeessu yoo Yesuus sammuu kee keessa jiraate. Gaafa Yesuus sammuu kee keessa jiru sammuun kee mo'amaa mini. Ilmi namaa kan inni lolamee mo'amuuf sammuudha. Sammuun koo anaan duudaadhaam. Nu immoo warri raajii dubbannu kun harkarra keenye sammuun kee abanamu. Yesuus Kiristoos kadhateera bartoota isaatiif kadhachuun keenya dogoggora mini. Yesuus sammuu kee keessa haa taa'u. Yaanni isaanii qalbii isaanii akka banamuuf macaafichaa hubataniif iyyuu isaaniif kadhatee jedha. Nu iyyuu sii kadhachuun keenya waan gaariidha. Garuu raajii barbaacha hin joorin. Xonqolaa barbaacha hin joorin. Mana sagadaa mana waa sagal hojjetu hin joorin. Yesuus fayyinni sammuu kee fayyinaati akka gonfootti kaattu kan sirraa miidhagu. Haleluuyaa. Yoo Yesuus kee sammuu kee irra taa'e sirra toshamini, xibaaramini, xinqolaamini kan sammuu kee irra taa'u Yesuusidha malee. Yesuus geetaana. Yesuus sammuu kee irra jiraatee jennaan immoo biyyi lafaan sin danda'u, dukkanni sin danda'u, abaarsi sin danda'u. Wanti biyya lafaa kana kee amma akkas nuun jaa seexana gaafa ifan maaliif qabatte gaa sammuu isheen qabatte barataa cimaadha barattuu cimtuudha kanaawan sammuu isheetti qarshiidhaan itti daggame dhiiga jawwee itti godhe maalan itti godhe dhiiga hankeoo dhiiga Yesuustu sirra jira Yesuustu sirra jira fayyina akka gonfootti kaadhu siin jedhe maal sirratti hojjeta seexan maal sirratti hojjeta jawween sammuu keerra Yesuus jiraatennaan sammuun kee hojjechuu danda'a. Nama baay'ee akka biyya keenyaatti ani abdadhu eebbisaa baay'isaa nama baay'ee jaalladhu.
Nama sammuu isaa sirnaan hojjechiise kitaabota barreessu, kitaabota afaan Oromootti hiiku, kan sammuu fayyaadhaan barreessitoota baay'een barreessan nu hiikuudhaan nama beekamu. Sammuu isaas fayyeera bakka. Yesuus Kiristoosin fayyina godhe gonfoo godhe mataa isaa irra kaa'e Waaqayyo. Sammuu isaatu baname. Sammuun kee akka banamu barbaaddaa? Akka mo'ichaa argatu sammuun kee barbaaddaa? Yesuusin sammuu kee irra kaa'i. Mataa keetti fayyina baadhu. Gonfoon loltootaa yeroo hundumaa mataa irra taa'a. Irraa waan hamaa qolata. Yesuus irra jiraannaan hamaa sirraa qolata. Xiyyiti rasaasa niwukileera warri Kooriyaa qopheessan sirraa qolata. Kanaaf iyyuu fayyinni kee Yesuus akka ta'e mataa kee irratti beeki. Ofirratti beeksisi. Yesuusin ofirratti beeksisi. Amantii qabaattee mataa kee irraa Yesuusin hin qabdu taanaan sin fayyadu. Gaachana qaba jettee qophaa sin fayyadu. Mataa kee irratti si barbaachisa. Kanaaf iyyuu fayyina akka gonfootti mataa keessanii kaadhaa jedha. Inni kan biraan Phaawulos akka inni gorsu warra Efesooniin akkas jedhan sagalee Waaqayyoo akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Laalaa jalqaba irratti maal jenne? Waan waldaan kiristaanaatti dubbatu eenyu hafuurri qulqulluu dhaga'eedha. Dhuma irratti qabxii torbaffaa kooti kana sii xumuru sagalee Waaqayyoo hafuura qulqulluu biraa fudhatama. Namni wangeela baatee hafuurri qulqulluun jireenya isaatti waa'ee wangeelaa kana hin ibsu sagalee Waaqaa kana hin ibsu yoo ta'e kitaaba tokko baatee adeema. Kitaaba qulqulluu isa dhamu baatee deema malee kitaabni qulqulluun kun isa kee hin jiru. Kanaaf iyyuu sagalee Waaqayyoo akka billaatti sagalee Waaqayyoo billaadha. Haalleluuyaa! Sagalee Waaqayyoo billaadha. Billaa muruudha, billaa sirreessuudha, billaa sodaatamudha. Akka jedhu macaafni Ibrootaa boqonnaan 4:12 dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Inni billaa qara lamatti qarame caalaa qara qaba. Dubbiin Waaqayyoo billaadha. Namni baay'een dubbii Waaqayyoo baatee soba. Namni baay'een dubbii Waaqayyoo baatee hata. Namni baay'een dubbii Waaqayyoo baatee waajjira mootummaa keessaa dhugaa jallisa. Namni baay'een wangeela kanatti amaneera jedhee namni baay'een immoo karaa garaa garaatiin hanna irratti bobba'ee shiftummaa irratti bobba'ee jira. Hin ejja otu baatu, hin dhuga otu baatu, hin machaa otu baatu. Kanaaf iyyuu sagaleen Waaqayyoo billaadha. Sagalee Waaqayyoo isa billaa ta'e kana eenyu biraa fudhadhaa jedha? Hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Jalqaba immoo sagalee mo'uu akka dandeessutti maal gochuu qabdan siin jedhe. Isa hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaatti dubbatu maal gochuu qabdaa? Dhaga'uu qabda. Waldaan immoo eenyudhan siin jedhe? Siidhan siin jedhe. Ergaa Qorontos isa duraa boqonnaa 8:16. Mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taate hin dagatin. Sumatti dubbata Waaqayyo. Waaqayyo sumaan na dhaga'i siin jedha. Macaafa seeraa keessatti yeroo hundumaa Waaqayyo maal jedhaa? Na dhagaa, dubbii koo dhagaa jedha. Kanaaf iyyuu sagalee Waaqayyoo hafuura qulqulluu biraa akka billaatti fudhadhaa jedha. Dhaggeeffadhaa. Efesoon 6:7 sinii dubbiseen xumura. Waaqayyo sina eebbisu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Jawweessi kuteera jenna yeroo baay'ee. Hafuura qulqulluu biraa sagalee fudhadhu. Yoo sagaleen si keessa hin jirre afaan dubbachuu waa'ee siin baasu. Meeshaan lolaa inni sirriin inni dhugaan hamma sirra hin jirretti mo'uu hin dandeessu. Mo'uu barbaadda yoo ta'e dhugaadhaan mudhii kee hidhadhu. Hafuura qulqulluu dhaga'i. Isan waldaa kiristaanaatti dubbatu dhaga'i. Isa isitti dubbatu dhaga'i. Tokkummaa amantoota isaa dubbatu dhaga'i. Sabbataan immoo dhugaa immoo akka sabbataatti itti mudhii kee hidhadhu. Qajeelummaa uffadhu. Fayyina akka gonfootti kaawwadhu. Amantii akka gaachanaatti qabadhu. Sagalee Waaqayyoo biraa immoo hafuura qulqulluu biraa immoo sagalee Waaqayyoo akka billaatti fudhadhu. Sagalee Waaqayyoo si kee jiraannaan niwukileera meeshaa waraanaatiin lola si lolchiisa. Himmoota qilleensa kana keessa warra balali'an warra humna qabna jedhan irratti Waaqayyo mo'icha sii kenna. Dhaloota si'anaa isa joonjesse isatti dukkaneesse kana hafuurri qulqulluun sagalee sii kenne ittiin si moosisa. Kanaaf iyyuu mo'uu akka dandeessutti jarreen kana fudhadhuutii ba'i. Dhaloonni kana qabu mo'icha qaba. Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Baay'een isin jaalladha. Sagalee biraatti nama walitti deebinutti nagaan isinii haa baay'atu isiniin jechaa lafa jirtanii fedha keessan yoo ta'e harka keessan ol kaastanii walii wajjiniin hin kadhanna. Waaqayyoon akka inni dhaga'u waan hin beekuuf yoo isin dhukkuba ta'e bakka isin dhukkuburra yoo yaaddoo qabdu ta'e yaaddoo keessan gaaffii qabdu yoo ta'e gaaffii keessan irra ija keessan kaawwadhaa. Kallattiidhaan akka Waaqayyo deebisu ilaalladhaa. Yeroo kana immoo iddoo gaaffii keessanii qofa ilaaltu osoo hin taane gara isa nuuf fannifamee
gara isa nuuf du'e gara isa nuuf garafame gara isa mo'icha nuu kennu Yesuus Kiristoosin fannoo irratti ilaalaa gara isaa ilaalaa fuulli keessan ifu deebitanii qaaniidhaan leeyyoodhaan lafa inni ilaaltan jedhamee caafame waan jiruuf ani nan kadhadhaa Waaqayyo waan na dhaga'uufidha malee harka keessan ol kaasaa yaa abbaa galanni siif haa ta'u sagalee kee nutti dubbatteetta nu barsiifteetta ulfinni guddaan siif haa ta'u moo akka dandeessanitti afura qulqulluu dhaga'aa nuun jette na dhaga'aa nuun jette dhugaa dubbii koo dhaga'aa jette sagalee koo fudhadhaa nuun jette moo akka dandeenyutti si dhaga'uu akka dandeenyutti maqaa Yesuusin gurri dhageetti ilmaan kee kanaa haa banamu hansi dhaga'aa jiru kun lafa jirutti gurri isaa haa banamu maqaa Yesuusin haa banamu yeroo kanaa kaasee si kadhadheera ulfina maqaa keetiin yaanni qalbii isaanii haa banamu amantiin isaanii humni isaanii haa haara'u mo'icha haa argatan akkuma ati jette moo akka danda'anitti mi'a lolaa isa kan keetii guutummaatti uffachuu haa danda'an yeroo kanaa kaasee akka isaaniin uffanne kan godhu akka isaaniin jabaanne kan godhu fayya buleessa akka isaaniin taane kan godhu dibanni isaanii eebbi isaanii fayya buleessa akka inni hin taane kan godhu inni hamaan qilleensaa lafarra inni itti duulu yeroo sagalee kee kana dhaga'anii kaasanii maqaa Yesuus Kiristoosin mi'a waraanaa keetiin lolanii mo'achuu akka danda'anitti isaaniif ayyaana humna isaaniif baay'isi lafa jiranitti mo'uu haa danda'an dhukkuba mo'uu haa danda'an rakkina mo'uu haa danda'an ari'atama mo'uu haa danda'an dandeettiin sibiraa namaa dhufa humni sibiraa namaa dhufa hafuurri sibiraa namaa dhufa lafa jiranitti humna keetiin mo'uu haa danda'an sagalee kee akka billaatti qabatanii isa isaan doorsisu mo'uu haa danda'an jawwicharra haa ejjetan humnoota wal'aansoo qaban mo'uu haa danda'an xiyya isa boba'aa deemu dhaamsuu haa danda'an lafa jirutti obboleessi kun obboleettiin kun abbaan kun haati koo kun sagalee kana dhagaa kan jiran lafa jiranii mo'icha haa argatan maqaa Yesuusin mo'icha haa argatan cubburratti biyya lafaarratti sheexana irratti aangoo dukkanaa irratti mo'icha haa argatan waldaan kiristaanaa mo'ichi dhabde mo'icha haa argattu dhaloonni mo'icha dhabe mo'icha haa argatu sagaleen kun lafa itti dhaga'amu kosiin hojii seexanaa hundinuu mana isaaniirraa jireenya isaaniirraa adda haa ba'u dhukkuba keessa kaa'ee ittiin kan lolu jireenya isaanii waraanaa kan jiru fagoof dhiyoo taa'ee xiyyaamaa kan isaaniitti darbatu lafa jiranii maqaa Yesuusin amma utaalanii mo'icha argatanii akkaan dhibee isaanii ofirraa hagatan dhibeen isaanii irraa lafa haa dha'u dhukkubi isaanii keessaa haa baqu maqaa Yesuusin keessaa rukuteera lafa sagaleen kun itti dhaga'amu hundumaati abaarsi haa rukutamu lafa sagaleen kun itti dhaga'amu hundumaati humni seexanaaf aangoonsaa haa rukutamu hojii hojjetturraa adeemsa adeemturraa tajaajilati tajaajilturraa humnaaf aangoo biyya lafaanaan seerradha jedhu isa hamaa bara waaqayyicha bara si'anaa kana sirraa lafaan dheera maqaa Yesuusin maqaa Yesuus Kiristoosin da'oodhaaf gaachana koo godhadhee iddoo dhokannaa koo godhadhee meeshaa waraanaa koo godhadhee billaa qaramaa godhadhee itti shiiba'eera isa ati ofirraa jigsuu dadhabde maqaan Yesuus kun lafa ati jirtutti sirraa jigsu yeroo kana humna argadhuu kai fayyinni araarri nagaan lafa ati jirtutti siifa baay'atu hojii keefa baay'atu eebbi siifa gadhiifamu balballi haaraan siifa banamu ulaan afuura waaqaa ulaan eebba bantii waaqaa lafa ati jirtu sirratti kan baname haa ta'u cabaan kee hafayyu gaaffiin kee adeebi'u hibboon kee hiikaa argatu maqaa Yesuusin hiikaa argatu maqaa Yesuusin hiikaa argatu lafa jirtu nagaaf gammachuun tokko ooyyaa laamaaniya hooda gaasiya lafa ati jirtutti nagaa guddaan eebbi guddaan aara galfii guddaan sirratti haa dhangalaafamu kutaa keessa jirtu kana keessatti iji kee haaraa ta'ee haa banamu gurri kee haaraa ta'ee haa banamu humni kee haaraa ta'ee haa geeddaramu maqaa Yesuus Kiristoosin kun lafa ati jirtutti siif haa ta'u maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkoon ameen waaqayyo hunduma keessan eebbisu nagaa waaqayyootiin naa deddeebi'aa isinan jaalladhaa naa jiraadhaa karaa fuula garaa garaatiin sagalee kana isin biraa waan geenyuuf subscribe nu gochuu follow gochuu hin dagatinaa isiniin jedha nagaa waaqayyootiin naa deddeebi'aa isinan jaalladhaa shalom